السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركبوني كواجمتو ذا فردوس ثقينيا كم نجاك سنجفت بقى جراتا. أرى وانا جابتك قبل يصير في جرا جابك مارو يتنج أثورة برانكي أجابتك وجد في جرا برانكي كون مارو يشوف كيسن مانو برانكي كون جاتهم بقى درجة جديدة شورا أنا مو منجرو إدو من شابتن ديمي جرا بقى من شابتن سنة كيتي شتو أجابتك وبيتي في شورا شتو كنا بوسن درجة رفت مانا كيسة أكا أجابك أنا نيافوا afuufee qe'eetti ofirraa ni rafa jechuudha. Yeroo isin oseentu kana hafuura shittoo kanaa yoo dhageesse shittoon kun kan jalqaba mana keenya keessa hin jiru jechuudha. Shittoo haarawaa waan ta'eef caaltuun oguu dalagaa dhuftu shittoo hafuura shittoo kanaa yoo agarte akkam taate jaalatu ni aarti moo shittoo kana eentu dubartii maaltu mana keenya dhufee jirettee aarti moo mee waan isin taatu wajjumaa lalle jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti piraankii keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeree jira jechuudha. Nu affeerama. Tole hordoftoota kiyyaa suuqa dhaqee deebi'ee jira amma isin mana jirtu akka isin dhuftuuf mana taa'ee jechuudha. Shittuu kana mana hunda keessa afuufa mana hunda keessa hin beekne kana maaliif ni beeka. Mana kana hunda keessatti huccuu siifatu huccuu kiirratti illee algaa waa hunda irra afuufa jedha shittuu kana jechuudha. Erga waa hunda irra afuufee ni ciisa jechuudha mana keessa. Caaltuun ammoo gosa eessaa dhufti dalagarra dhufti. Dalagarra dhuftee caaltuun hafuura shittuu kanaa yoo gartee jechuudha. Shittuun kun dura mana keessa hin jiru waan ta'eef kabiraa alaa bitee dhufe waan ta'eef jechuudha. Mana keessa waan hin jirreef hafuura shittoo kanaa yoo beektee caaltu akkam taate laata dubartii eenyu mana fidde jennaan jetti immoo dubartii biraatu mana kaa dhufee jennaan jetti immoo hafuura shittoo kanaa yoo agarte hin shakkiti immoo mee akkasiin taatu akka caaltuun taatu kan wajjin ilaalutaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa affeerra keenya piraankii irraa kun piraankii ajaa'ibaati. Piraankii namni tokko namarra hojjetee hin beekne jechuudha. Kanaafuu akka nu hordoftan isin affeerree jirra galatooma. Amma yeroon caaltuu dhufu dhiyaatee jira waan ta'eef kaameraa kee bakka jijjiiradhee iddoo kaa'ee jechuun iddoo kana bakka biraa jijjiiree jechuudha. Yeroo shittoo mana keessa afuufa jechuudha. Yeroo shittoo mana keessa afuufan afuufsan jechuudha isin agarsiisa. Mee caaltuun hafuura shittoo kanaa beektee eentu mana kan dhufe jettee shakkiti immoo mee akkasiin taatu kan walumaan daawwatu ta'a jechuudha. Ofirratti illee ni afuufa. Waa hunda irratti afuufa jechuudha mana kana keessatti akka hafuurri isa sirriitti urgaa'u jechuudha. Doolaa keessa illee inni afuufa. Doolaa keessa illee isin yeroo dalagaa irraa galti akka isaa huccuu jijjiirachuu waan dandeessuuf achitti illee ni afuufa jechuudha. Caaltuu waan kana mee akkam akka jettu hin shakkitimoo irrumaa hin shakkitimoo hin loltimoo hin aartimoo hin gammaddimoo eessa waan isin jettu mee hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordoftan kan agartan kan waliin galu ta'a jechuudha. Doolaa keessatti illee mana afuufu jira. Kun arguu jirtan jechuudha. Amma ni gaha dhufuu geettee jechuudha. Osoo isin nan qabiin dafee hordoftoota kiyyaa akkuma agartan kana jechuudha. Amma caaltuun dhufuu geettee sa'aatii isin dhuftu gahee jira jechuudha. Manni shittoo hafuurri isaa anuu as keessa ta'uu dadhabee jira jechuudha. Baay'ee nu qabsu jira jechuudha. Shittoo baay'ee itti fufee jira waan ta'eef mee caaltuun yoo dhufte akkam taate kan jedhu immoo kan waliin hodduun ta'a jechuudha. Piraankii irraa kun akka inshaallah milkaa kanaafuu nu hordofa. Maal? Hojiin akkam? Bareeda. Waayante? Alhamdulillah baay'ee. Ati nyaanne? Ati nyaatte? Ammoo nyaadde garuu gara marallee Nyaadde hangana mana nyaanne? agana marallee qoomne nyaadde. Maali?
Achi har'a eessa oolte? Eessa oolte? Eessa oolte? Maa? Eessa oolte? Fuulee waan ta'e natti dhufaa jira. Eessa oolte? Bakka loon beektu manuma bakka biraa eessa oolte? Fuulee dura hin jirre wayii dhufaa jira. Shittaa dura hin dhufne wayii dhufaa jira. Manuma oolte? Akii namni dhufee jira? Kan mana olii hangara biraa si deemas. Eessa oolte maal jechuun kee? Namni mana kana dhufee jira? Mana kami? Mana kana. Namni tokko illee mana dhufu anillee garta kan deemu. Maal? Gaduun baanaa? Ammoo gaduun baana garta kan. Namni mana kana dhufte? Namni illee dhufu anillee gadi hin baane. Maal nama na shakkoo eegalte maal? Shakkuu koomtii foolii. Dalagaa deemtee irraati? Dalagaa deemte? Eessaan dhufadhe kan dalagaa hin deemu? Duuba ka dalagaa dhufte akkami anaa mana ciisu. Eessa oolte jettee na shakkoon kan keeku maal? Waan namni mana kana wayii dhufe waan ati gabbaate wayii natti fakkaata. Dhageetta hangara takka illee hin deemne manuma jiraas hin jedhee warra na shakkoo eegalaarte jechuudha. Abadan hojii yookiin baatee turte yookiin namni mana kana dhufe natti hima. Wallaahi hin baanillee namni dubartiin namni tokko illee mana walaa dhiira walaa dubartii namni tokko mana kana seena maal taate? Akkamitti mana kana seene meeshitoo gariiban natti dhufaa jira. Atoo eessa oolte? An dalagaan oole. Dalagaan oolee? Anu agaatoo seente bara foonii shittoo na dhufu jira. Maal ani wallaahi gara takkaan deeme maal taate? Fooliin shittoo kana eessumaa dhufere? Maaliif beekaa isin jedhee bara amma akkamitti maaliif hin beekaa jee? Simiti kan mana jiru? Maaliin beekaa maali? Duuba mee yoo atama faara malee amma ni jiraati. Namni mana oole akkamitti foolii biraa namni alaa dhufu jiru situ ala keessa deemaa oolee dhufe akkamitti na shakka gargaalte? Ani arguban mana seenee waliin shittoo kana natti dhufe. Eenyuun mana kana dhufe eessa deemta? Wallaahi gara takka illee hin deemne namni tokko illee mana kana dhufe. Ajiin kakatiin fooliin shittoo eessumaa dhufe daamu. Maaliif beekaree duuba? Shittoo kana ni fayyadamu ati fayyadamtu eessaa dhufe? Shittoo mee? Shittoo ani argine ati akkami argite? Foolii isaan natti dhufe argee miti foolii isaan namatti dhufa. Sitti dhufaan jiru? Lakka waa takka argaa jiru. Shittoo nan fayyadamu miti shittoo ati fayyadamtu miti. Eenyu dhufe? Abadan namni dhufeera. Ana amma dubbadhu guyyaa rabbi tana na baase malee. Yoo mana taa'e shakki, yoo ala keessa taa'e deeme shakki, yoo ala bee ala turu shakki, yoo maa akkam taa'e of ajjeesu moo akkam guuru? Ajii abadan atummaa natti mi nama mana kana dhufe natti mi yookiin bakka deemte natti mi? Yoo bakka takka illee deemee hin jiraannu yoo namni tokko dhufee hin jiraannu mana kana akkam godhatu? Eeshi shittoon eessumaa dhufee siin jedhe. Eessaa dhufe shittoon? Atummaan tunoo eessa arbaarta? Ani dalagaaraa dhufuu jira. Yoo kan bakka dalagaa sana shittoo warraaf godhattee dhufti ta'a maaliif beekatuuba? Ani moo? Eega. Mana nufi waldaare edda mana kana seeneen fooliin natti dhufe siin jedha. Garra natti dhufe siin hin jenne. Kanaafuu akkamtee na jette haa? Eenyuun mana kana dhufee eessa deemte? Yaa kee an bakka takka illee hin deemne tokko illee mana kana dhufne siin jedhamu. Waan hin taane garaarta moo mujaaltu? Ajii ani ifa takka wajjin jiraannu yoo feete abbaa mana kana dhufeedha natti himi. Daf natti himi. Yaa kee namni tokko mana kana dhufne siin jedhee maal taa'ee jiraata? Eeshi shittoon eessaa dhufee siin jedha miila qabaa deemee dhufe moo akka ajii duulamni keessa illee shittoo dhufa sana jedha maali duulabatti illee fuufte moo ishiin dhufte duulabatti shittoon haxee deemteme eenyuma dhufe mana kana ji'a. Yaa kee namni tokko dhufne siin jedhaan jiru ati mataan mukbistaa. An barsiitti mee jira gara takkaan deemnee yoo sin jedhe yoo amante amane yoo kaan nadhiisi yaa mataan hin nyaati yoo natti fe'e ammoo kalaa si biraa deema yoo yaa cikichii hin danda'u. Ajii huccuun koo muluu shittoodhuma kana jedha. Eenyuma dhufe mana kana? Yaa kii dhagee inni dhageettamu jaatu inni dhageettamu dhageettu an ciqii akkanaan danda'uuti. Yaa kii yoo jechuun anaan dalagaa qabneef na jibbu yoo jiraate dhugaa natti miti si biraa deema. Ajii rabbuman sodaatu ati rabbuman sodaatu dalagana maal balleessa rabbi sodaata dalagana wannan balleessa rabbi sodaatu maal namni osoo wata kan balleessa qabee rabbi sodaatu ana dalagana ergitee nedheen fidachuu eegalte maal balleessa shittoon kun shittoo dubaraati shittoo dubartiiti eenyutu dubarte shittoo kan maaliif hin beeku simaa dibatee dhufe akkamitti beeku ani dibannee siin andi kan dhufe dalagaarraan dhufe
Duuba shittuu dubartiidhaan dubartiidhaan. Dhiira ta'uu kan hin beeku kana dubartii dibata malee dhiiraan kan dibatu. Kanaafuu amma akkam godhuna akkam tana jettaan. Eenyu mata dhufee siin jedha. Abbanatti dhufe natti himu. Nam tokko nuuni siin jedha. Kana jiraachuu baate dafiiti natti himu. Yookaan si dhiiseen deema dubartii dhuma shittoo kana dibattee dhufta fidatta booda yeroo nan deema. Tama yoo hin beekne akkam godhunaan jedhame nama kana. Akkamitti wallaaltaan siin jedha akkamitti wallaalta. Shurraabiin keellee shittoodhuma kana jedhe eenyuma dhufedha. Eessuma dibatta shittoo kana. Ani shittoo kana hin qabu. Nam tokko dhumni siin jedhe akka hin qabne jechuun ani yoo dibadhallee shittoo mana keessa jiru dibadha balaa shittoo biraan dibannee waan tajaajiltu. Shittoon kun shittoo mana keessa jiru miti shittoo kollee miti shittoo kee miti shittoon kun shittoo dubartootaati. Kanaafuu akkam godhunaan jettame. Kanaafuu eenyuma dhufee abbaa dhufee dafee natti himi. Namni tokko dhumni siin jedhe bara. Namni dhufee jira. Eenyu dhufe moositu bahe. Angara takka illee hin baane namni tokko illee. Ajji baasettallee namni dhufeera. Daf natti hima abbaa dhufe. Mee gattaa naaf hima. Daf natti hima. Tama mee waan ifin siin haa jedhu fitamu malee. Uumaan mana kana hin seenne siin haa jedhu fitamu akkam haa ta'u. Waan hin seennee miti seenee jiraasiin jedheera. Akkami beekta akkasii? Shittaan hin beekata. Shittaan hin beekaa? Mee ata nakka kadhu wallaahi mee dalagaa ala bakka biraan deemne? Wallaahi ni bakka biraan deemne dalagaa rabba'ee asuma dhufe. Na biraan deemne? Hin deemne. Mana hine? Hin dhaqne. Shittuu naa uffanne? Hin uffanne. Kalaas anillee akkasuma. Akkasii miti. Wallaahi anillee mana namaa namnis mana kana dhufa. In kakatiin ajji shittoon namti kun eessaa dhufe reeshi. Ati mana namaa dhenne ani mana namaa dhenne shittoon eessaa dhufe. Garuu mana namaa dhannee namnis mana keenya dhufne ana shittoo uffate malee. Eessaa fidee uffate shittoo kana. Kan mana jiru uffate. Kan mana jiru immoo kana miti shittoon kun mana hin jiru. Shittoon hin fayyadamu kanaa miti. Eessaa dhufe. Shittumatti dheengadda bitti. Kan hin dheengadda bite kanaa miti. Kanaa siin jedhee. Kanaa miti namastu beeka. Ana beeka akkam beeka. Sii miti kan beeku. Kanaa miti shittoon dheengadda. Kanaafuu maal ta'a itti tuuluma kana ta'a shittoon surgaa'e mere kama surgaa'e alhamdulillah ni taa'e kama tuuluma birata. Eenyu dhufee siin jedhee. Kalaas hin beeku nama beeku. Akkamitti hin beektu? Kalaas hin beeku ree deemna. Jafinatti mabbaa dhufe. Hin beeku siin jedhee. Akkamitti hin beektu siin jedhee. Tun tama ajaa'ibaati. Sibiti kan mana jiru eenyu mana jira. Foolisiin attoo jirtu maal. Poolisiisitti ta'uu hin jira. Akkam. Akkamitti akkam. Poolisii ta'uu baannaan mana keessa miti karaa deemi qabatu deemi poolisii wayii narattata. Siif poolisa keetanii poolisa keetiniis. Dhufe mana kana dafnatti mamu. Atamma waliin galamee nara dhaabataa taqaatarra. Na dhabuufuma ulee si fidumu ala. Ajjee akkasii miti. Rabbummaa ajjeeti rabbummaa sodaadhuuti. Abbuma mana kana dhufe natti mi. Ani dalagaa irra dadhabee dhufeeti. Aadummaatti nan dadhabsiise. Eewuma dhufe mana kana ajjee. Lolaan osoo hin toluma natti mi. Tama yoo nan dhufee jiran akkami inkijibu ayyee. Inkijiban dubbate waan nama jiru natti. Waan jiru maal jiru nan dhufnes hin jedhu amma nan baanis hin jedhu. Sori shittoon humti kun eessaa dhufe natti. Hin beeku bakka jiru. Lolaa osoo hin toluma natti. Shittoo bitu nogas. Ajji nan dadhabsiise hin dadhabee mee dhufe. Ajji rabbumaa jedheeti natti mi. Dadhabee dhufeeti. Ajji rabbumaa sodaadhuuti yoo jaarti biraas fuudhuu barbaadellee natti mi. Yoo fuudhuu barbaadellee natti mi. Ani fuudhis hin jedheera. Yoo barbaadellee sin jedhe yoo barbaadellee natti mi. Ani kanas ala baay'een dhufan. Eessa bataa? Ala gadi baay'een dhufan. Xiqqoo boqonnaa fudhadhee dhufa. Boqonnaa maali? Xiqqoo gadi baay'ee boqonnaa fudhadha. Boqonnaa ala fudhatamoo maal fudhata? Mana taati na caqacaqaa jirtaan natti mudii dabbaa dhufe kanaafuu gadi baay'ee boqonnaa fudhadhee dhufa. Caqacaqaa mana caqacaqaa jiru. Situ si gaafa dhinaa deebisuu didan yookiin naa deebisee yookiin nan baane. Kanas kun. Gajjira kan. Namni tokko illee mana haa dhufne anillee mana nama tokko nanne shittoo haaraa bitee firaankii sirratti dalagee jira. Ajjii firaankii dalagee jira. Firaankii laal kan biraa kun achi. Garas laali.
Kunoo Achi shitti hundi akkas gootame. shittoo kana bitee jechuudha. Yeroo nan darbdassi jedha. Rabbi osoo guyyarraa si aarsa oolanii ture wallee. Dhugaa? Rabbi osoo guyyarraa sa'a 24 keessatti isiin sa'a 20 osoo yoo aarsa natti tola jechuudha. Waan akkas ta'eef hin beeku. Shittoo akkuma isin agartan kana shittoo kana mana keessa afuufee akkasuma biraankii illee godhee kennaallee akkas kenneefii jechuudha jaartiiti. Galatoomii. Garuu sittaaree jiraachisa. Leesha natti argatu malee. Mana harkisa akkasitti. Maal godhee jaarsa? Natti namtoolee dafte. Kalaas kennaallee si bitee biraankii illee si godhee jechuudha walumaa galatti. Isuma biree? Kanaafuu maal si dhagataan kana? Sittaareen turellee amma si dhiifama si godhee jira. Leesha natti argatu. Waan nyaatiteef. Maal godhee jaarsa namni yoo shittoo dibate kala dubartii amma dhufee jechuudha moo? Kun immoo shittoo dubartii waan ta'eef dubartii eenyu mana kana dhufe. Ati immoo natti immoo diddee kanaafuu sittaare. Kanaafuu mana dhiftee? Amma si dhiiseera. Dhaggeeffattoota keenya achaatu biraan kaatee jirti. Biraankii erga taatee kaatee booda shittoo san kennaa sixoota isimaaf kennee jira jechuudha. Maal si fakkaata kennaa irraa? Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ajiin dura naarsee ture amma garuu aariin narraa balleessee jira. Kennaa naa kennee aariin narraa balleessee jira. Viidiyoo kana sheer godhaa, saabskiraayib godhaa. Waan nu hordoftaniif baay'ee galatooma kabajamaa. Waan nu hordoftaniif baay'ee galatooma. Isin jennaa amma lammata biraankii yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa kabajamaa isin jennaa. Harka caatuura kabaladhee jira jechuudha. Irraa kabaladhee jira. Guyyaa duraa isin na aarsitee har'a anis aarsee irraa deeffadhee jira jechuudha. Galatooma.